Asoosama Hawwii Kutaa 13ffaa barreessaan Isaayas Hordofaan. Booda atoobisicha keessa yeroo seentu latiin haadhaa fi abbaa isaa bira taa'ee argite. Deemtee irratti kuftee, Latii koo maali sitti balleesse? Nagaatti utuu naan hin jedhin deemuufi eenyutti na kennitee deemtaa? Anuu si biraa hin hafu jechaa boo'ichaan mar'ummaan nama raaste. Aadde Bashaatuunis boo'icha humnaan ukkaamsitee qabattee turte futtaafatte. Aadde Bashaatuun Hawwii wajjin walitti dabalamtee akka nama du'eetti boo'uudhaan atoobisicha jeeqan. Haalli kun kan isaan aarsee obbo jireenyaan, maal jaranaa maal taatanii? Nama lubbuun jiru akka du'eetti itti boo'uun gaarii miti. Ittiin farrisinaa. Karaa deema. Nama karaa deemuttis boo'uun gaarii miti jedhanii dheekkaman. Obbo jireenyaan akkas jedhanii dheekkaman malee ilmi isaanii intala kanaa wajjin jaalala cimaa akka qaban ni beeku. Haalli fi boo'ichi Hawwii mar'ummaan isaanii nyaachuu hin oolle. Boo'icha Hawwii fi haadha latii garuu dhorkuu hin dandeenye. Kana gidduutti konkolaachisaan awutoobisicha seenee gargaaraa isaatiin, balbalaa cufi bakka jaamaa buunee dhufna jedhe. Gargaaraan isaas balbala cufee ganda bakka jaamaa bu'an. Achittis nama guuttatanii ol deebi'anii hoteela Ifreemii fi Taamunee gidduu fuula isaa gara Finfinneetti qajeelfatee dhaabbate. Hawwii, Latii, haadha Latiif abbaan Latii hamma bakka jaamaatti awutoobisii keessa turanii. Sa'aatii kana hundumaa Hawwii, Latii fi aadde Bashaatuun imimmaan lolaasu turanii. Al takka takka Hawwiin gidduutti, Latii koo ani akkas natti hin fakkaanne, ani egaa akkamiin ta'a jetti. Latiinis akkuma dubbanne sana jedhe. Aadde Bashaatuun dhimma isaan dubbatan waan beektuuf, isa calluma jedhaa, namni gara biraa akka hin dhageenye jettee asaaste lamaan isaanii akeekkachiiste. Aadde Bashaatuun Hawwii ofitti qabdee ammattee, dhiisi giiftii koo, dhiisi gaa bareedduu koo, hin boo'ini, obsi, waan hundumaayyuu ni mari'anna, anaa wajjin mari'adha jettee jajjabeessite. Hawwii yeroo manaa baatu Latiif yaadannoo kennuuf shaantaa ishee keessa suuraa ishee harkatti qabattee dhufte. Harka loostee cinaacha ishee jalaan gaabii ishee ol qabdee Latii tuqxee itti kennite. Yeroo kana Latiin obsuu dadhabee imimmaan isaa ofirra gadi lolaase. Sibiila hirkoo barcuma isaa fuula dura jirutti gadi jedhee suuraa ishee akka haaraatti ilaale. Fuula isaa xaawwachaa innis akkuma gadi jedhetti boorsaa qomaa isaa keessaa suuraa isaa baasee itti kenne. Utuu akka kanaan atoobisii keessa taa'anii walitti bu'anii dukkanni ifaaf iddoo gadhiisee harkaan sun bari'e. Sa'aatiin 12 taanaan konkolaachisaan atoobisicha seene. Faaggaa awutoobisii godhee dhageessise. Gargaaraan isaas, deemuu keenya namooti geggeessuuf dhuftan bu'aa jedhe. Yeroo kana obbo jireenyaan, yaa ilma ko jedhi, egaa nagaan dhaqi, nagaan gali, Waaqayyo si faana bu'u, jabaadhu, Waaqayyo si wajjina ta'u jedhanii maddii isaa dhungatanii atoobisii irraa bu'an. Aadde Bashaatuunis utuu boossuu maddii isaa dhungattee buute. Hawwiin garuu bu'uu hin dandeenye. Walitti marmanii boo'uudhaan wal gadhiisuu dadhabanii. Amma egaa yeroon fokkisaan
Yeroon kun yeroo ulfaataa namooti akka lubbuu wal jaallatan utuu hin jaallatin dirqiidhaan yeroo gargar ba'anidha. Hawwii fi latiin nagaa walitti dhaamuuf walammatanii wal gadhiisuu dadhaban. Akkamitti jaalalleen lamaan gargar ba'anii wal dhiisanii deemuu? Waan raajiitu dhalate. Imaltoota awutoobisii keessaa fi namoonni fira geggeessuuf naannoo sana turan haala dargaggoota kanaatti baay'ee gaddan. Yoo imimmaan buusuu baatan illee gargar ba'uu isaaniitti garaan gaddee kan hin xuuxin hin turre. Gargar ba'uun hawwii fi latiin oolle. Aadde Bashaatoon hawwii humnaan latiirraa ofitti harkiste. Erga latiirraa gadhiisistee booda ammattee awutoobisiirraa gadi buuste. Hawwiin awutoobisiirraa erga buutee booda dhaabbachuu hin dandeenye. Ofirra gadi qubbantee iddoo qubbantee teessuttis mataa ishee harka lamaan qabattee wayyoo wayyoo jecha mataa ishee immoo gadhiistee awwaara lafaa harkaan haraa boosse. Boo'ichi ishee waan finne gargar ba'uun hin oolle. Awutoobisiin ni ka'e. Gommaan isaa gara fuula duraatti konkolaatee aara isaa hudduu duubaan aarsaa ija isaanii irraa fagaatee deeme. Hawwii yeroo isa dhumaaf jaalallee ishee irraa gargar baate gargar deemuuf du'i tokkuma jedhama miti. Dhuguma jechi kun ofumaan jedhamne miti. Dhuguma jechi kun ofumaa jedhame miti. Hawwii fi latiin waggaa 6 booda wal arganii wal fuudhanii wajjin jiraatu ta'a. Kun egaa hawwiidha. Maaltu beeka? Yookiin ammoo akka gargar ba'anitti hafu ta'a. Garuu hawwiin isaanii wal arganii wajjin jiraachuudha. Hawwiin ilmaan namaa kan hawwan argachuudha. Egaa kan dhukkuba namatti ta'u gaafa hawwiin hawwii taateef tuula. Boqonnaa 3 qabdi. Hawwiin guyyaa gaafa jaalalleen ishee duraa deeme irraa jalqabdee yaaddoo isaatiin dhukkubsattuu taate. Guyyaa 2 nagaa taatee yoo oolte torban 2 immoo utuu siree irraa hin ka'in ciistee aaddi. Haatii fi abbaan ishee hawwiin utuu didduu dirqisiisanii hakiimii mana wal'aansa fayyaa naqamtee lammii Swiidinii kan Dooktar Stiik jedhaman bira geessan. Hakiimichis gaaffii garaa garaa ishee gaafatan. Eessa si dhukkubaa? Ani dhukkuba qaama keessaa na rakkisu tokkollee hin qabu. Garuu jette. Utuu hin fixiin kan ishee cina taa'u abbaa ishee obbo Baalchaa ilaalte. Hakiimichis hawwiin iccitii dubbachuuf abbaa ishee kan sodaattetti fakkaate. Mee dhiifama guddaa wajjin isin yeroof ala turaa ittiin jennaan obbo Bulchaan gadi ba'uuf ol ka'e. Hawwiinis Dooktar haa taa'u. Iddoo inni jirutti dhukkuba koon hima. Inni isa dhaga'u jette. Hakiimiinis okey, maal kan si dhukkubee? Ani dhukkuba hin qabu. Dhukkuba koon himadha hin jenne amma. Eeyyee dhuguma dhukkuba qaama keessaa na rakkisu hin qabu. Garuu baalamatu boqonnaa na dhorkee na rakkisaa jira. Isaanis tokko kan itti heerumuuf waadaa walii galle jaalalleen koo carraa barumsaa biyya alaa waggaa 6 argatee deemuu isaati. Lammaffaan immoo fedhii koo malee abbaan koo kun jaarsa kaakayyuu koo ta'anitti dirqiidhaan na heerumsiisuuf qophaa'aa jira. Rakkoon koo kanaadha jette. Hakiimichis dhugaadha. Sammuudhaan dhiphachuu, yaaddoo fi sodaadhaan boqonnaa fi hirriba dhabuunis dhukkuba sammuudha. Dhimmi isheen jettu kun yeroodhaan furmaata argatu taanaan sammuu ishee irratti rakkoo guddaa fiduu danda'a. Mee dhimma akkas ishee rakkise kana mari'achuudhaan dafaatii hiikuu yaalaa jedhan hakiimiin. Battala kan obbo Bulchaan barcuma taa'urraa aariidhaan utaalee ka'e. Kun dhimma murtaa'ee dhumeedha. Keessan deebinu jedhe. Hawwiinis
aarii fi xiiqiidhaan barcuma irra teessurraa kaatee Ani ofin ajjeesa malee fedhii koo malee nama ani hin barbaannetti hin heerumu dooktar. rakkoon koo kanaadha jette. Kutaa hakiimii keessaa abbaa ishee dursitee balbala banattee akka nama maraatee rifeensa mataa ishee harkaan bittimsaa baatee deemte.